Baya deebi'a. Koomentii barreessi. Erga dhunaan jedhe adaan immoo invaayitiin kiyya hidhaa jira silaa sun nama keessan hordofne daamaan taane anillee sun. baya deebi'a. Taa'ee isaanii waliin haasa'uun barbaada waree hojiin qabu taa'ee isaanii waliin haasa'uun barbaada makaraa kana dhaqee booda lammoo namitti xiyyaa waliin bakka horii danda'e achitti summuyyattiin tiktookii hin beetti gastii nagalchite. Isaan indoon gastii namaa keessaa gabboo didee gastii makaanii kaan irra deemaa alalaasaa bula. Gaafa sararanyaan mana waliif hojjedhu hindiin balbala gaddina cuftee fa'aa jira alatti. Wallahi tiktokiin tu waan nama goon hin qabdu. Maali dheengadduma tana viidiyoo akkaataa viidiyoo itti ammaayyuu hin beeku san. Wallahi as jala jiraachuu danda'a namni hangaafadhe itti bilbilee abdii fi nadhiin faanti ragana boo. Viidiyoo kana of duuba kaa'anii edaa tiktok irra hin jiru wanni gara biraatti idiitii dalaganii fidan. Yookaan immoo Garamii. elawaan viidiyoo kana laalaa fa'aa itti viidiyoo akkaataa wayii viidiyoo fa'aa dalagdee waan sana dubbatta beekta. So viidiyicha edaa iddoo biraatti aappii biraa keessatti dalaganii kaanii fidu. Kaati jedhu keessatti. San booda barbaade tiktok irra barbaade. Jiru barbaade. Dhabeessi la viidiyoo sana akkamitti dalaganii jedhan. Bara kanatti dalaganii kan hin beeka ture jedheetu. Ana garuu tiktokiin addunyaa kanarratti waan haadha xiyyaa gaditti waan aga tiktokii geeffadhu hin qabu. Galatooffatta. Tiktokii maaliif jennaan bakka nama hedduun asirra wal baree. Taaftaa godhanii mee qoy taaftaa godhamee dhiiroo. Erge aki nama hedduun asirratti wal barellee nama hedduun asirratti wal dhabellee. Garuu ana tiktokiin bakka hin jiraa miti jireenyaati dabarsitu keessa simaaf rabbitu waliin beeka jireenya akkamii dabarsitaa jireenya badaa yookaan hammaataa kan jireenya namaan addaa wayii dabarsuu dandeetta jireenyi moo dabarse laayivii kiyya keessatti osoo tiktokiin jiraachuu baateeti ani I don't know tiktokii kanarra dhufee waa hedduu asirratti obse waa hedduu jechuudha waan namatti himachuullee hin malle hedduu tiktokii kanarratti dabarse bakka kana arrabsullee laalee kana faarsullee laalee. Kasir bullee laalee ganda namaa arrabsullee laalee bakka sa'aatii sanii waan sa'aatii saniif keessa jiru hedduu dagadhe tiktokii kanarratti. Kanaaf anaaf tiktokiin walumaa galatti. Namoota waan kana vaalansi godhanii fayyadamuu hin dandeenye fakkeenyaaf yeroo baay'ee inni argaa hin qoostaa hin kolfitan taphattaa waan garaagaraa qoosaa fakkaata keessa ergaa qabaa dabarsitaa. Namoota garuu waan kana baalaansi godhee fayyadamuu hin dandeenye fati tiktokiin galateeffata ani immoo gama biraatiin tiktokii kanan sodaadha. Waan akka tiktokii sodaadhu hin qabu. Maa jennaan fayyaa baay'eetu as keessa dhufee maraate. So ati baalaansi taatee deemuu dandeetteerta. Warra biraa warra baalaansi ta'uu hin dandeenye yoo maal jetta fakkeenyaaf tiktokii. Tiktokiin akkam beektaa ilaama maamiyya tiktokiin akka nama dildila koreeti. Dildila korteessan baalaansi gootee yoo irra hin deemin. Muknummaan ati jaba jettee gubbaa korte kun si mujijeessa. Tiktokiin akka nama dildila koreetti yookaan ammoo akka shufeera makiinaa argitee makiinaa ooftuudha yoo baalaansi gootee ispiidii isaa eeddee bakka cammaramutti bakka dabalamutti yoo hin oofin siin taraa beeki. Tiktokiin akkasi. Akkuma ati itti deemtetti si fudhata tiktokiin. Sirriidha nama hedduutu asirra dhufee maraatanii fooloo argatanii dhagahee ka carqii lafa kaa'ee hedduutu jira. Ka amantii tanaanillee qoosa hedduutu jira. Torbee kaan kiristaana ta'ee dhufa torbee kaan musliima ta'ee dhufa amantii kana bar waan hima isiituu hin beekin karma gabaabaa keessaa ba'a karma gabaabaatti itti seena fedhu deemee ganda namaa arrabsa akka fedha isaa godhata jechuudha akka fedha isaa tiktokiin akkasii miti tiktokiin jechuun nama birattis beekamuu soo barbaadde nama birattis jibbamuu barbaadde tiktokima irratti karaa waan badaanis beekamuu barbaadde waan gaariinis waan jechuu barbaadde tiktokii irratti akkuma ati itti ilaaltetti jechuudha. Amma namoonni tokko fooloo horadhaaf jedhee tiktokii miti namtichi qullaa bahuu malee wanni hafeef hin jiru jechuudha. Beekamtii beekumsa maleetiif karaa akka ta'e hedduutu jira. Kan ammoo akkanumatti taa'eetuma sama namaa waliin qoosu maal jedhu kabajamaan osoo taa'u tiktokii irratti fooloo sooratee hordoftoota sooratee nama sooratee dhageettii argatellee hedduutu jira jechuudha. Waan akkasiiti. Kanaafuu tiktokiin rakkoo qabaatee osoo hin taane namuma tiktokii fayyadamuuf tiktokii dhufan santuyyuu
Futuna warii futaa wariin warii jarjaraan beektam qilee marga qilarra dheedu kan akkas ta'a. Himata wallaaltee gabaa abaarti jaarsa abaarti bitata wallaaltee gabaa abaarti san ta'e uummanni asirra dhufu. Malee tiktokiin bareeda waan nama fayyadu irraas fayyadamtaa irrattis qaramtaa. TikTokiin waa baay'ee bareeda. Jireenya tokko keessa baay'ee. Ijoollee amantii musliimaa caalii ijoollee amantii kiristaanaa tiktokiin kun baay'ee fayyadee jira. Warroonni as keessaa shahaadaa qabatanii gara diin islaam dhufanii diinii tana baratanii nuyyuu amantii kiristaanaa musliimaa keessatti dhalanne caalii kan quraana isaanii haffazanii waa hedduu baratan hedduutu jira. Ka amma ana qaanyeessan hedduutu jira. Anuma musliima ofiin jettu tana ta musliima keessatti dhalattee guddate tana qabta qaanyeessan tiktokii kana irratti. Kanaafuu tiktokiin akkuma itti ilaaltetti akkuma itti qabdetti malee namni tiktokii irra oolee fi maraataadha yookaan ammoo tiktokiin waan akkasitti fokas hin godhu walumaa galatti. Absir. Mee as keessaa beeyte fakkeenyaaf nama baay'ee asirra wal jaalatee asirra walii kaisa hoo akkam goon. Inni sunoo. Sunni lama akkam ta'a beektaa allaattiin bar gizee fakkeenyaaf waan takka balbala kan kee jalaa fuute achitti nyaattu ni fagaatti. Hin nyaattu bakka sanitti. Yoo waa fuute bakka waa fuute sanii ni fagaatti. Amma hattummaan takkaa yoo hiika bakka tokko waa hate hiika soogiddaati yoo waa hate waan hate san achitti hiikee hin laalu ni fagaata bakka sanii. Namni keenya akkuma asirra janaajjanee wal fuudhe san eega asirra janaajjanee wal fuudhe safara kana osoo fagaate walii kun hin jirtu. Maal godha asirra fidee wal faarsa. Gaafa asirra fidee faarsite nama hedduu wajji fayyadamtaa jechuudha. Jaartii tantee tana jaarsa kan kee kana nama hedduu wali fayyadamta. Akkuma dhufee onnee sii tuqun akkuma koomentii sii barreessuuni. Bareedina namni argin fa'aa itti himta. Eegaa akkuma dhufee gizeeti viidiyoo poosti goote onnee sii tuquun onnee teellee tuqaa deemaa jechuudha. Koomentii sii barreessa lubbuu koo goota koo jabaa koo akkasiyyoo koo achiin naxxee fooloo goota gara keessaatiin dhufee jabaadhu hedduu si dinqisiifadha adannaa keetis hin jedha gaafa itti aanullee sii barreessaa gaafa kaanillee sii barreessaa. Achumarra addaan bayanii jechuudha. Karama gabaabatti. Ka isaan afaarsanii fi fide dhumarra harkaa fudhatee inni faarfamu. Harkaa fudhattee kutte. Egaa asirra waa fuudhan otoo asirra deemuu baataniiti addaan hin bayan. Wallahi maashaallah maashaallah qoosaa fakkaata garuu ergaa ajaa'ibaati. Rabbi dabalee siifaa kennu dhageetta warri asirraa waa fuutanii dhugama. Risaan amma yoo dhufee caacutii balbalarraa buteen kutaan malee balbala san dhafoo dhaabbatee nyaatu hattuullee balbala waa hattee afotti fakkeenyaaf horii hateen qalatu yookaan birrii namaa hatee afotti nyaatu xiqqoo hinnaannaa jechuun kanaafuu mana gastii kan kee keessa dhufee yoo waa janajjanee maammada wayii argadde boru fiftaan gastii kan kee keessatti hin deemu. Atta taata qofa eessa deemta? Bakka biraatti bilcheessa malee gastii kan kee gubbatti hin deebisu. Dhageessaniirtu taaptaaf godha. Baariyaaliin manaa kun olaa ka'u. Yaa guys akkuma sani sargiin maammi illee gahee jira warri yoon fuuta hojjettaniin guyyaan isaa as deemaa jira na fakkaate. An viidiyoo wanni cadhiseef jala siisee akka hin daganne isinii dalaga jedhee cadhisee guyyaa dagadheetiin miti. Fakkeenyaaf gaafa tokko gaafa lamaa viidiyoo isinii dalaga asama nama 300 wayitu jirtanii maammis Oktoobar gaafa 12 jechuudha geemii qaba. Hundi keessanuu waan qabdaniin irraa hin hafinaa isiniin jedha. Hin dhageenye hin jirtu kaa guyyaa san kaardiin na didee hin dhageenye ammallee wanni hin beekne nama hin beektu akkuma wal beektaniin akkuma walitti dhiyaattan walii nama hima. Maammiin kun beektanii loltuullee hin qabu miskiina. Amma tiktokii kanarratti yeroo amma beekta maammee kiyya loltuu nama baasaara. Loltuu jedhanii lolaa jedhaniitu jira beekta. Atta godha yoo loltuu ijaarratan kana daangaa. Yoo loltuu ijaarrattee jettee ati dhufteetu maal harka kan keddachaafattee teettaa. Eessi. Loltuun gubbama kana dhaabbattee lola. Gubbama kana dhaabbattee lolti jechuudha. TikTok kanarra amma akkas ta'e namni akka wal beekutti gandatti waan akkasii sanitti galee nama muraasa kan oromummaatti hirkatee sappoortii wal godhaa jiru nama muraasa hin jiru. Bara nu koyetti turre san ture TikTokiin Oromoodha jira. Kan ammaa kun ogisee argitu
kun akkamitti muuziqaan nu sirbamuu dhabee booyaa kun aalima guddaa kana fidee masqala irra kaayaa kun amma sheekamiin biroo kaleessa masqalii irra kaanii masqalii irratti hojjetanii sheekamiin biroo jechuudha abbaa keenya guddaa kana kan sila maqaa isaa iyyuu gizee dhayaan kabajaa wayiin masqala irra kaanii yoon godhani akkas ta'e tiktookiin bas si jibbisiisa dhaabbattee ilaalu waan ofii wallaahi summa wallaahi rabbi natti raga an kanaaf nallee faarsu hin jaalladhu akka tubaantu loltu jettullee wanta hin feeneef kanaaf har'a namni baay'ee yeroo tokko wanti na aarsu keessaa ibaluun goota kenna wanaan jedhan na aarsa maaliif himuun barbaachise nama sana akka silaa kabaji namni sun nama sanaaf malu gochuuf hin danda'an har'a sheemaayimiin biroo xiqqeessu miti namni sun ofiif xiqqeessuudha malee rabbiin sadarkaa isaanii ol fuudhe baabaa rabbi sadarkaa isaa ol fuudhe namni gadi deebisuu hin danda'u. Tun rabbi irraa beeki inaafee namni homa takka isa gochuu hin danda'u rabbitu sadarkaa isaa ganama ol fuudhe. Homa takka garuu mee nuuyyuu hin geennaa ijoollee yaangii kanneen ka osoo yoo umrii azala abbadu rabbi beekaa umrii garuu isaanumatu nu dura deema jennee yaanna. Daa'imman kanneen tiyoo duulammaan rakkoo qaba nama gurguddaa akkasii kanarraa gadi bu'anii. Baay'ee yeroo gaarii kan garaana nyaatu ustaaz Raayyaa Faatti an dhugama rabbiititti nama rabbii waa lama tolche. Nama rabbii waa lama tolche. Sabboonummaa Oromummaa tanas amantaa Islaaminaa tanas ustaaz Raayyaa nama itti siqetu nama akkamii akka ta'e beeka. Kaanii miidiyaa irratti argaa oolu. Nama kana fa'aa gaafa fidanii akka itti dhufteefitti irraa haasaan fa'aa argina. Warri kunniin tokkoffaa duniyaan asirraa argamtu tun duniyaan fixeensa hiika duniyaa wallaalu irraa jedhee yaada namni. Ama birri maafi TikTokin kun kakkana namoonni nyaachiftu. Zabana Facebookii keessa turre. Zabana waan garagaraa Instagramii fi akkasuma aappiiwwan garagaraa keessa turre nama walla nyaatuun argine yoo badii namni dalageen ala. Garuu bara kana namuma kaleessa naa du'e jettuuf namuma kaleessa naa dhaabate namuma kaleessa barsiisaa diinii timaarree jettu as fidde akka hin taane goota. Kanaaf jecha ani waan hundaa naan jechuu baatanii oduu balbalumatti fi narraa cufatanii natti tola. Ana akkasii warama ana maal argame taasisaa kanarratti biyya gastii hiyyeera dhufan na jaalatanis na jibbanis koomentii bareeda barreessanii fayyadu. Asii gastii arragatamaa jiru wayii keessa dhaqan bakka suuraan kiyya gaggaragal. Dullattii tan isima na jibbisiisa itti muddaa wallaahi naa taatan maashaallah gastii irra ola seenti gizee jala gasseentee laalte maammee kiyya quraana jala jira maqaan binti islaam jedha. Yookaan Ummu Abdal, Ummu Walid, Ummu Min jedhu. Ola seenti gastiira salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Mee maal jette waa'ee dullattii tana? Maqaa ishee gadi hin deebistanii. Rabbiin dhabame isii haa godhu inshallah nu keessa rabbi isii haa kaasu maqaa nu nyaatte. Intala akkasiisan ta haadha akkasiisan. Mee anaa gaggalabatamte santu irra fokkisaaramu isii gastiira teettee Ummu Moomin jettee Ummu Waliid jettee gastiira teettee akkasiin barsiisantu fokkisaara ufillaalle jechuudha. Kanaaf gizee nafa akkuma jettee anamma gizee haadha faatee teennata akkasii yoo teenna maali teenna gizee nan jedhan natti isin hoo'u gaafa na arrabsanii illee natti hin qorru. Maaf jennaan Oromoon akkanaaf akkana dambaliidha. Haadha dhufanii kinkisiin jedhanii boru osoo atamma bakkuma takka si arganiitiin jedhanii. Mata ka gombisanii sirra dhaabatan takaleessa san dhiisanii. Wallahi waan tokko wanti ati beeku qabdu hawaasa waan an sodaadhu waan namni irraa of qabuu danda'eef yookaan immoo rabbiin sattareef manatti galee waan kaan irraa ofirraa laalcheef qulqulluu godhu kanaa miti kan na sodaachisu. Har'a rabbiin ilma namaa kana gaafa sattaru nu sattareera waan kafana kana nutti godhuun isaa nu sattareera. Har'a satirii tanaa ila. Eewi, deeyni, zulmi. Har'a nama tokko hamachuurra foon isaa nyaachuutu irra salphata. Qabad nama wayii hamachuurra foon nama sanaa nyaachuutu irra salphata. Ammoo waan na aarsu keessaa nama qara'eellee odoo jedhi jetteen si caala waan deebis. Nama barateellee yeroo garii dhiiroo warraggatuun gaarii miti dhiisaa. Koomentiin inni barreessu dhufee bara waan ati dalagaartu si laalu. Akkanuma gabbo'ee juwweedhee ka darbu koomentii silaa odoo an boru biraa du'e isa boru fuula rabbitti isa gaafachiistu fa'a tadhiifama deebi'eetu naan hin jenne fa'a barreessee darbu. Lammaffaa ilma namaa kana rabbiin haqa obboleessaa dachima tanarra kaa'e.
Rahima Frahima haq isi waluma jidduu kaa'e. Ati har'a haadha faaxeetti yookaan Muhammaditti balleessita. Odoo isaan lubbuun jira rabbi naa dhiisi yotti rabbi akkam kan nama sana naa dhiisi hin jenne rabbi በምን አይነት ድፍረት ነው ረቢን ከጋፈት ምን አይነት ደፋር ስትሆን ነው ዳተ ከረቢን ያ ረቢ naa dhiisi yottuun haadha faaxeetti balleessite. Waan akkanaa dhiisa waliin sobnu esti amma maal godhanii keessattuu jechuudhaani. Ijoollee amantii kiristaanallee hedduun na hordofaa garuu irra caala ijoollee amantii musliimaatiin na hordofa. Gaafa ramadaanni dhufe rabbii jedhi naadhiis guyyaa tokko gassii wayii keessa raggate guyyaa tokko akkas ta'e naadhiis ana ammoo du'ee bada malee numan dhiisu. Maali ji'a 10 takka guutuu zayitii takka